Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muuqassi faana turwaane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee kan taate magaalaa Cirratti keessaa qotee bulaa 20 ol humna addaa Amaaraatiin hidhamuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Ganda tokko qofa keessaa qotee bulaa hedduun hidhame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee kan taate magaalaa Cirratti keessaa namoonni hedduun humna addaa Amaaraatiin butamanii jiraachuu isiniif gabaasnee turre. Guyyaa dheengaddaa gurraandhala 17 bara 2022 humni addaa Amaaraa magaalaa Cirratti keessa deemuun namoota raayaan ittisa biyyaa hidhaa irraa gadhiisee fi kan biroos dabalatee jumlaan hidhatti guuraa jira. Qotee bulaan guyyaa dheengaddaa badii takka malee humna badii Amaaraatiin butamanii hidhaman kun kan ammaaf maqaan nu gahe tokko Ahmad Rufaa, 2 Muhammad Gudar, 3 Aliyyee Muhammad, 4 Umaruu, 5 Yaayyee Ibrahim, 6 Hussein Yaasin, 7 Muhammad Dagee, 8 Takkaloo, 9 Shee Ali yookaan Garraajii, 10 Taankii, 11 Muhammad Umar, 12 Shoollee, 13 Ahmad Arbahim, 14 Hussein Hammee, 15 Adam Muhee Hamzaa, 16 Hussein Muhee Hamzaa fi 17 Aliyyii Muhee kan jedhamanidha. Namoonni armaan olitti maqaan eeraman kun badii takka malee hidhatti guuramanii jiru. Arma keessaa namoota muraasa raayaan ittisa biyyaa bilisa baasee gadhiisuus poolisiin deebisee akka hidhee jiru jiraattonni madda nageenyatti himani. Godinuma kana magaalaa Kamsee keessatti manguddoon Oromoo uleen tumame. Godinuma kana bulchiinsa magaalaa Kamsee keessatti manguddoon Oromoo ganna 70 ta'e poolisii federaalaan akka malee uleen tumamee jiraachuu namni ijaan arge tokko madda nageenyatti hime. Manguddoon kun ilmi isaa ooyiruu dalagaa jiru kan makkalaakayaan qabamee galma abbaa gadaa keessatti hidhamee dararamaa jiru ilaaluuf osoo dhaquu yeroo achi gahe karaa dallaa yookaan mooraa galma abbaa gadaa ittiin sheenan qarqara dallaa irra deemee osoo ilaalu poolisiin federaalaa tokko isa argee maal asii goota jechuun reebicha hamaa uummata fuulduratti erga irraan gahanii booda amma osoo nuti ijaansi argaa jirru dafii amma fiigi jechuun manguddoo kana umrii isaa kanaan osoo ilma isaa hidhame hin argin tumamee ari'amee jira. Haalli mirga namoomaa godina Walloo keessa ittiin sarbamaa jiru hedduu nama gaddisiisa jedhu maddi keenya gabaasa kana nuuf laate. Kanuma wal qabatee aanaa baatee keessatti manguddoon ganna 80 ta'e ilmi kee shanee waliin jira jechuun ganda jaldee bakka jedhamutti mana isaa gubanii re'ee 3 jalaa qalatanii akka nyaatan dubbatu maddi keenya garasii dubbisne. Hojjettoonni baajaajii liyyuu haayiliin Amaara godina Wallootti buufame nu hiraarsaa jira jechuun madda nageenyaatti himan. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaate. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hojjettoonni baajaajii kafaltii tokko malee bakka isaan barbaadan akka isaan feenu humni addaa Amaaraa kan tibbana Walloo seeni nu dirqisiisaa jiran jechuun madda nageenyaatti himan. Humni addaa Amaaraa kun yeroo nuti garasiin deemnu yookaan ergamnee deemaa jirra jennuun cal jedhaniituma nu oofaa jechuun irratti wal guuruun nu dirqisiisaa jiran jedhu. Hagam baay'atanillee baajaajiin kun hin miidhama osoo hin jenne cal jedhaniituma irratti wal guuran jedhu. Ergaa namni kun bulchitoota godina kanaatiif dabarse waan akkanaa kana kan uummata keenya obsa fixachiisu waan ta'eef uummata keenyaa fi isaan osoo addaan qabdanii hunda keenyaaf gaarii ture jedhu. Humnoonni kun hojjettoota mootummaa waan ta'aniif waan isaan ittiin sossoohan mootummamti isaan erge ramaddee fi gaarii ture jedhu maddi keenya gabaasa nuuf laate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboos zoonii kibbaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad leelaa jiraachuu beeksise. Bal'ina isaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa tarkaanfii ilaalessaa waraana PP irratti fudhatee jiraachuu beeksise. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa waraana PP haleelaa jiraachuu beeksise. Guyyaa kaleessaa jechuun guraandhala 19 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu bakka Birbirsa Hooroo jedhamutti waraana ergamtuu faashistii Abiyyi Ahmad buuphoo irraa konkolaataa 7 gara Shaakkisoo deemaa jirtu irratti haxxee hidhuun guutumaan guutuutti barbadeessee jiraachuu dhaga'ame.
Kanuma wal qabatee guyyuma kaleessaa kana gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'u godina Gujii lixaa aanaa Tooreetis waraana faashistii Abiyyi Ahmad naannaa san jirtu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhatee jiraachuu beeksise. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo kan ta'e Woboon zoonii kibbaan Cibraan Gumaa Baasii Tuulaa Surroo Buttaa Aanaa Galaanaa fi Buttaa Gadab Dhiibbee Dhuungoo waliin guyyuma kaleessaa kana jechuun guraandhala 19 bara 2022 lola sa'aatii 7 PM irraa kaasee hanga sa'aatii 12 PM tti waraana ergamtuu mootummaa gabroonfataa Abiyyi Ahmad waliin taasisen Woboon haxxeetti hidhuun waraana konkolaataa 11 deemtu Aanaa Galaanaa ganda Qarsaa bakka Aannoo jedhamutti Woboon hunda ishee marsee tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen 25 ol ajjeesuu 31 madoo ulfaataan adabee gama meeshaatiin meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka dishqaa hanga moortaraa irratti hiikkatee jiraachuun beekamee jira. Lola naannaa sanitti taasifameen miidhaan mana uummataa irratti dhaqqabus waraanni faashistii Abiyyi Ahmad lubbuun tokko ishee hafuu hin dandeenye jedhu maddi keenya gabaasa nuuf laate. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaaf yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha agoo waan nu waliin turtaniif galatooma.